Nagaan keenya kabajaa jaalalaa bakka jirtan sinaaqa akkam jirtu nagaa keessanii kun qophii yeroo maatiiti. Egaa qophii yeroo maatiitiin magaalaa Adaamaa mana Dr. Fallaqaa Yohaala Sheetitti argamneeti kan nuti jiru. Egaa Dr. Fallaqaan barsiisaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaati. Mucaan isaanii barataan Naa'ol barataa cimaa barataa mana barumsaa hawaasaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaati baratudha. Egaa barataan kun mana barumsaa isaatii irratti akka waliigalaa irratti bara darbee sadarkaa tokkoffaa boodaan qabxii gaarii kan galmeessedha. Akkuma kanallee maatii fakkeenyummaa qabanidha. Kanaaf qophii keenya maatii irraatiin muuxannoo maatii kanaatii fakkeenyummaa barataa kanaa isiniif qoonnaa. Kanaaf amma xumura qophii keenyaatti turtiin keessan nu faana ta'uu isiniin jenna. Fallaqaa Yohaala Sheetiin jedhama. Kanan hojjedhu Adaamaa Saayinsii fi Teekinooloojiidha. Ani abbaa Naa'olii hangafa. Kun immoo Eebbaa jedhama. Haadhi manaa fi immoo Shawaayyee jedhamti. Shawaayyee Tolasaa. Akkasitti maatii hundeeffannee jiraachaa jirra. Maqaan koo Shawaayyee Tolasaan jedhama. Harmee Naa'ol fi harmee Eebbaati. Ijoollee kooti isaanii. Maqaan koo Naa'ol Fallaqaan jedhama. Kutaa 8 mana barumsaa Awustuu Komitee Iskoolitti baradha. Ofirra darbee barattoota bira kan gargaaru haala barumsa isaanii irrattis kan gorsu wanta isaan hin gallees ana bira dhufanii na gaafatu. Isaanis sirriitti gargaara jechuudha barattoota biroo. Ijoolleen kiyya barnootaan ilma jajjabaatu gaarumarra jiru. Haalli adda addaa bu'aa bahiin jireenyaa sababa hojiitiin waan adda addaa jiraatullee san cabsanii cimaniituma barachaa jiru. Gaariirra jiru. Naa'ol barumsa irratti baay'ee cimaadha. Gaafa daree keessallee taa'ee baratu dandeettiin itti waa hubachuu isaallee gaafa qo'atus yoo ta'e gaafa waan hojjetu saffisni isaallee baay'ee olaanaadha. Dafee dandeettii waa hubachuu qaba. Waa baay'ee isaan rakkisu haaluma salphaa ta'een hubata. Keejjirraa jalqabee hanga ammaatti barataa baay'een cimaan ture. Keejjirrattis baay'een barataa cimaan ture. Naannoo keejjii lamaa gaafa ga'u barsiisonni cimina koo sirriitti arganii keejjii sirrii barachuun qabu eebbifamee gara kutaa tokkotti darbuu qaba jechaa turanii. Kunis kan ta'e cimina koorraa kan ka'e. Kutaa tokkos, kutaa lamas, kutaa sadis gaafa baradhu amma kutaa semister tokkoof amma baradhutti barataa baay'een cimaan ture. Afaan Walaayitaas barsiisaa turanii gara afaan Walaayittaa sirriitti hin danda'u. Sababa sanarraa kan ka'e sabjektii biraarraa qabxiin koo olaanaa ture. Garuu afaan Walaayittaa kanattu xiqqoo amma ta'e garna buusee jira jechuudha. Kutaa semister tokkoffaatti akkuma ta'e Walaayittanyaa kanas xiqqoo qabxii ishee ol ta'e tokkoffaa ba'een ture. Achittis sabjektii hundumaa afaan Ingiliffaatiin barannaa ture. Amma kutaa shanaffaa semister tokkoffaatti jechuudha. Ergaas dhufnee booda immoo kutaa shanaffaa semister lammaffaa bara 2014tti yeroo jalqabaaf afaan Oromootti barachuu jalqaba jechuudha. Ergaas dhufee boodas afaan Oromoo nan dhibne maatiinis afaan Oromoo waan haasa'aniif miidiyaan nuti bannullee afaan Oromoo waan ta'eef kan afaan Oromootiin haasa'an waan ta'eef baay'ee nan dhibne. Chaalenjii hunda keessa darbee kutaa shanaffaa sadaffaan ba'uu danda'eera jechuudha. Kutaa jahaffaattis kutaa torbaffaattis qabxii olaanaa fiduudhaan barataa badhaafamaan ture. Kutaa gara gadii kana nuyi gara kibbaa turre. Amma reefu dhufne amma toroggaa 3 fi cina naannoo kana ergaa dhufne naannoo kibbaa turre naannoo Walaayittaa. Achitti amma toora kutaa 5 semesteera duraatitti achitti baratee afaan biraatiin barataallee ture. Achumattuu immoo mana barnoota adda addaa mucaa kanaaf gaariidha ka jennu itti gashaa turre. Hoommoo inni gaariidha miti ta'e immoo irraa jijjiirre kutaa mana barnoota biraatitti fa'aa dabarsaa turre. Kanaaf toora mana barnootaa 4tti barsiifneerra achitti. Achi bara 2014tti immoo as dhufne jechaadha. Asittis immoo abdii boruutitti illee gashine turre. Kallattumaan afaan Oromootitti gashine. Afaan Oromoon baratee hin beeku ture.
afaan Oromootitti gashinee afaan Oromoo manumatti isheen barsiistuu afaan Oromootis manumatti practice godhee qubee maal achumatti fixee dhufe waan ta'eef afaanis akkasumatti manni gochaa turre as dhufee abdii boruu semestara lammaffaa kutaa shanaffaa dhufe jecha dhufee garuu rakkanne maaliin jenne yeroo duraatiif afaan Oromootiin barate kutaa keessaa immoo sadarkaa sadaffaa bahe jechuudha gaariitti wanni jedhee haalli nuti wanni jenne chaalenjii ta'ullee mucaan ciminuma isaatiin chaalenjoota kan hundaa taree achi immoo as community school astuu kana seene Adama Saayinsii Teekinooloojii community school qaba achi keessatti ega seenee haaluma gaariidhaan barnoota isaa itti fufee sadarkaa gaariidhaan barachaa jira. Achitti gaafa afaan Amaariffaatiin jira, Ingiliffaan jira, kanaan baratu sabjektoota adda addaa jechaadha. Walaayitanyaanis hin jira, waan akkasii jira. San garuu manatti gaafa dhufu qubee practice godhaa ture, manatti yaalchisaa turre. Kanaafuu qubee hin rakkanne manumatti baree afaanis mana keessatti hin fayyadamne afaan Oromooti waan ta'eef bakki jirru sunillee sabab sallammiidha. Afaan adda addaa qabu waan ta'eef namni hunduu Amaariffaan haasa'a dhiibban alaan ture. Garuu mana keessatti miidiyaalee kabannuu mana keessatti kan ittiin haasofnu afaan Oromoo waan ta'eef mucaan hin rakkanne afaan Oromoo baruu achi immoo qubee afaan Oromooillee abbaa caadaa manumatti baree dubbisuu manumatti barsiifnee maaliif as galuun keenya nafu jennees qophii irra turre gaafa immoo carraa argannee gara biyyaatitti cufnu kallattumaan dheebuu qabna waan ta'eef afaan Oromootitti gashinee dhufnaan innillee haarawaa hin taaneef garuu jechoonni tokko tokko ittiin barateen beekuu gaafa barsiisan argeen beekuu baannan wayiin inuma jira guyyaa lama sadeen tokko nullee anillee barsiisadha isheenillee barsiistuudha waan taate baay'ee rakkanne manattis hin hordofne waan ta'eef haaluma gaariidhaan rakkoolee san bira tareera akkuma afaanichatti baraa dhufeen garuu dandeettiin qaba mucaan dandeettii qaba afaan isaanii akkuma itti addaabte gochaa dhufeeni sadarkaa isaallee garmalee fooyya'aatti dhufe jechaadha baay'ee aktiividha baay'ee saffisaadhallee. Ijjitiin cimina kootii tokkoffaa sirriitti qo'adha. Lammaffaa irratti immoo waaqayyoon kadhadha. Sadaffaa irratti immoo karoora kootiin hordofeen deema. Isa tokkoffaa biratti gaafa deemnu cimina qo'adha. Kanas immoo jedhu mana sarara asitti gaafa dhufu yeroo koo osoo isaasiseen wanta irraa eegamu maksasii koo yookiin immoo caammaa koo xargoo ta'uu danda'a. Wayyaa koos bakka yuunifoormiin koo bakka taa'uu qabu erga ol kaa'een booda gara qo'annaatti hin sana jechuudha. Erga sirriitti qoodhee booda boqonnaa na barbaachisu fudhadhee maatii koos wanta irraa eegamu ijoollee xixiqqoo ta'uu danda'a mana xargoo mana walawaloo ta'uu danda'a isa hojjedhee gara hirriibaa koo deema jechuudha. Inni lammaffaa immoo karoora kootiin hordofeetan deema. Karoorri guyyaa inni jalqabaa wiixata hanga kamisaatti barumsa qofaa wantoota intarneetii waliin wal qabatan wantoota adda addaa kan barumsa koo irratti sirriitti na gargaaru malee wantoota biroo hin ilaalu jechuudha. Gaafa jimaataa immoo wantoota nama bashannansiisuu danda'an akkasumas wantoota teekinooloojii adda addaa waliin wal qabatan sooftiweerii adda addaa diivilooppii gochuu ta'uu danda'an wantoota adda addaa gaafa jimaataan godha jechuudha. Qiraamee fi uhdee immoo wiixata irra kaasee hamma kamisaatti wanta baradhee irra deddeebi'ee jalqabaa kaasee hamma dhumaatti an qo'adha jechuudha. Gaafa wiixataa gaafa kamisaa kanan qo'adha immoo wanta mana barumsaatti baradhee hojii manaa sirriitti na hojjedha. Hojii darees assaayimentis ta'uu danda'a. Yerootti gaafatamnetti yeroo sanitti akkuma barbaadame sanitti hojjedhee galchaa jechuudha. Barattoonni biroos akkanuma gochuu qabu. Hojii darees ta'uu danda'a. Assaayimentii isaaniif kenname ta'uu danda'a. Yerootti akkuma barbaadametti hojjetanii yeroo hin xumuranii qulqullina olaanaadhaan barsiisaadhaaf geessuu qabu yookiin immoo dhiyeessuu qabu jechuudha. Barataa cimaa akka ta'uuf kan isa gargaare manatti hordofii cimaan hin jira. Hin hordofnaa sagantaa isaa maal akka qabu hin hordofnaa. Galgala gaafa achii deebi'e maal barattanii wanti siin galle maal inni guyyaa maaltu si qunname jennee hin hordofnaa. Waan qunname san immoo
baay'ee isaa nuyi itti gallee wanni hin jennu. Rakkoolee isa qunname san akkamitti akka furuu danda'u galgaluma haasofnaa. Nuyi amma akka maatiitti dhagnee rakkoo isaa furuudhaaf rakkannee hin beeknu. Rakkoo akkana si qunnama akkana gootannee manumatti haasofnaa karaa ijoollee ta'uu danda'a, karaa barsiisaa ta'uu danda'a, karaa waanuma fe'aa ta'uu akkasitti furataa deema. Suni keessatti wanni hamilee ta'aafii deeme, of danda'aa ta'aa deeme. Wanni immoo wanni ittiin baratus immoo waan hundaa guunneef intarneetillee gashinee fi waan isaa galuu dide referensii adda addaa hin qaba waan ta'eef sanis akkas godha. Kanaan nuti hordofnee qo'achiifna. Kanaan mucaa amma almost of danda'eera inni. Amma of danda'eera amma immoo isarratti xiyyeeffachaa irra. Innis immoo isa barsiisaa jira, wal barsiisaa jiru. Inni of danda'ee karaa barbaadnu irra nu bu'eera. Amala akka nu qabatu feenu nu qabateera, karaa irra bu'eera inni. Kanaaf akkas hordofii cimaa jira jechaadha. Haadhi immoo sa'aatii 24 waanuma isaanii yaaddii itti dhiphatti barsiistuudha. Follow up gooti. Kanaaf wanni cimina isaaniitiif ga'ee ishee dhibbaan dhibba jechaadha. Ani sa'aatuma muraasa argadhutti baay'ee wanni jedha malee isheedha kan hordofu akkasitti jechuudha. Akka maatiitti ijoollee keenya haala itti jajjabeessinu hin janya tokkoffaa akka danda'u. Waa hundi wanti ulfaatan hin jiru lafa kanarra jennee itti himna. Waa hundi salphaadha. Kanammoo haala salphaadhaan hojjechuuf immoo akka jabaatee cimee qo'atu. Yeroo hunda qo'achuu akka isa barbaachisu, dubbisuu akka isa barbaachisu. Haala gaariidhaan waa hunda akka hordofuu isa barbaachisu itti himna. Waan hojjete immoo yoo fakkeenyaaf gaafa qormaata isaa ta'u waanuma adda addaa irratti hin janya. Amala isaatis haa ta'u amallis hin jajama. Gaafa fakkeenyaaf qormaata waa xiqqoo yoo takka yoo dhabe hin aarre amala aaruu qaba. Akka hin aarre isa kaleessaa kana isa darbe kana irraaf baradhu. Jabaadhaatti tuni humaa miti jabaadhuutti cimii jennee hin janya. Haalli qonnaa koo baay'ee gaariidha. Karoora baasee karoora koo irratti hundaa'een sirriitti qo'adha. Yeroo koo sun qisaaseessin sabjektii tokkoon isaanii nan qo'adha. Wantoota nan gallees maatii koo nan gaafadha. Akkasumas maatii koo gaafachuu qofa osoo hin ta'in yuutuubii irratti ta'uu danda'a, googil irrattis ta'uu danda'a. Sarchi injiin adda addaa irratti sarchi gochuudhaan wanta nan galle hundumaa achirratti deebii argadha jechuudha. Dabalataanis immoo barsiisota kiyyaas nan gaafadha jechuudha wantoota nan galle. Karoora ofiidhaan qo'achuun faayidaan inni qabu keessanii tokkoffaan yeroo ofii qusachuudhaaf. Barattoonni baay'een argina karoora osoo hin baafatiin yookiin waraqaa irratti ta'uu danda'a yookiin immoo sammuutti osoo hin qabatiin yeroo isaanii akkanumatti kan qisaasessan jiru. Kunis barumsa isaanii irrattis ta'uu danda'a. Hariiroo hawaasa waliin qaban ta'uu danda'a. Isaan sirriitti miidhuu danda'a jechuudha. Garuu barattoonni karoora baasanii qo'atan wantoota adda addaa karooraan hordofamanii kan deeman garuu yeroo isaanii osoo hin qisaasessin hariiroo hawaasa waliin qaban, barattoota waliin qaban, barsiisaa waliin qaban cimaatti deema. Akkasumas barumsa isaanii irrattis sirriitti utubaa cimaa ta'uu danda'a jechuudha. Baay'ee seera fayyadama. Yeroo isaa tapharratti waan adda addaa TV ilaaluu waan adda addaa ilaaluu irratti fixu. Sa'aatii isaa seeraniif fayyadama. Sa'aatii qormaata qabu qormaata isaati irratti baay'ee itti qophaa'a. Dogongora akka itti dhufu hin barbaadu. Seeran hin hordofa barumsa isaa. Seeran hin qo'ata. Sa'aatii isaa seera fayyadama. Sa'aatiin qisaasessu takka hin jiru. Tapha akka daa'imaa tapharratti sa'aatii fixu. Sa'aatii isaa yeroo hunda hin qo'ataa hin dubbisaa. Waan barbaachisaa ta'e hunda sa'aatii isaa sa'aatuma isaatiin xumurata. Barnootatti gaaruma jirra. Maatiidhaan gaaruma jirra. Maatiin irraa dhaladheenis gaaruma jirra. Hojjetaa mootummaati abbaan kiyyaallee maatiin kiyya akkasitti. Isaan suni anaaf bu'uura naa ta'ee anillee isaanuma laalee isaan caalaa moodoon hojjedheedhee fedhaatiin ture waan ta'eef anillee waanuma gaariin galmeessera jechuudha. Yaa PhD kiyya baradheera amma isaaniin hojjechaa jira Adaamaa Saayinsii fi Teekinooloojii Yuunivarsiitiitti. Kunis ijoollee kiyyaaf hamilee ta'eef akkaataa kiyya akkaataa itti hojjedhu hardi workariidha jedheetan of waamaa.
sirriitti hojjedha bakka adda addaan hojjedha. San hin laalu hin dharra'ullee akkasitti deddeemanii hojjechuullee hin fedhu. Kunis isaaniif wanni ta'eef bu'uura ta'eef. Ka'umsi barataa baay'eedha. Ka'umsi barataa maatirraati. Ka'umsi barataan akka cimu godhu hiriyoota isaati, mana barnootaa isaati, uummata keessa jiraatu sanii cimina barataa tokkootii fi tokko lama jennee waan lakkoofnu miti waan baay'ee walitti dhufee barataa san gahumsa jechaadha. Kanaaf akka keenyatti nuyi akka maatiitti hordoffii cimaa goonaa hin hordofnaa. Guyyaa guyyaadha waan isa qunnaamu hin beeknaa. Waan haasaa oolan illee nu dhoksu mucaan. Ijoollee rukutuudhaan maal gochuudhaan akkasiin miti kan ijoollee wanni jennu badii isaanii hin argina. Sirrii akka hin taane hin hubachiifna. Isaan ittiin deebi'an isaan irraa barataa deemu. Kanaaf akka maatiitti hin hordofna. Mana barnootaa keessattis immoo akkaataa isaan itti rakkoonni adda addaa jiraachuu hin mala bifa adda addaatiin. San immoo akkamitti of danda'ee irra darbuu danda'ullee hin gorsina. Mucaa gizee tokko amma aareefaa waan tokko gaafa fiil godhu fakkeenya faa kennini ati ifaadha ofii ibsita malee namarra ifan eegini faa inneeni immeeji akkasii faa keessatti uumne amma fe'e karaa alaatiin dhiibban irratti dhufullee ofii isaati of danda'a waan ta'e ofii kiyyaafan of danda'a jedhee waan yaaduu fi baay'ee wanni hin ta'u jechaadha. Kanaaf cimina barataa tokkoo fi ka'umsi qaama kun hunda jechuudha koominitiin keessa jiran. Kanaafuu haaluma naannoo keenyatiin immoo laalleeti bakka sirriidha ijoollee kennaaf gaariidha jennu fuunee deemna uummata wajjin wanneenna bakka sirrii miteennee yaadnu immoo hubannoo adda addaa qabna waan ta'eef muuxannoo hin jira waan ta'eef bakka sirrii ta'e akka oolan goona jechaadha. Hin hordofne sirriitti. Waan goonu hunda gaafa qo'atanis gaafa mana barumsaa deemanis achitti waan isaan qunnamu hunda nan hordofaa nan gaafadhaa. Oolmaa isaanii hunda maalirraa akka oolan maaltu akka isa qunname waan rakkate waan gaafii isattu ta'u hunda hin gaafannaa nan gaafadhaa. Waan immoo isa dhibee waan isa rakkisu waan gaafii isatti ta'e amma nuu danda'ama ta'etti hunda keessa bu'eetti agarsiisu akka of danda'e waan barbaannuuf kallattumatti agarsiisna amma danda'ama ta'etti akka of danda'e ofumaaf waa hubatu garuu ofuma isaatiif akka dhimma isaa fiixan baatu goona. Malee ofii hojii manaa ofii hojjechuu waan adda addaan goonu. Garuu akka qo'atu karoora isaatti akka seera fayyadamu sa'aatii isaa akka seera fayyadamu kan kana hin gorsinaa. Kaayyoo isaatis akka hin daganne waa hunda seeraan akka deemu sa'aatii isaa akka haala gaariidhaan fayyadamu hin gorsinaa. Innis immoo hojii irra oolcha waan jedhame takka. Ani naamusa gaarii nan qaba. Barattoonni biroos naamusa gaarii qabaachuu qabu. Naamusa gaarii ani qabu tokkoffaan barsiisaa koo nan kabaja. Hiriyoota tokko nan kabaja. Obboleessa koos sirriitti jajjabeesseen isa qo'achiisa. Maatii koofis sirriitti na jajama. Hojii naa kenname hojii baay'ees yoo ta'uu baatillee maatii koos hojii tokko nan gargaare. Barattoonnis naamusa gaarii qaban akka kootti osoo qabanii gaariidha jedhee yaada. Barsiisaa isaanii kabajuu qabu, hangafoota isaanii kabajuu qabu. Namoota guddaadha, umuriidhaan xiqqaadha jedhanii osoo adda hin baasin hundumaa sirriitti kabajuu qabu. Hundumaas ilaalcha wal qixaatti ilaaluu qabu jechuudha. Maatii koorraa ijoollee koorraa kanan baradhu cimina isaa baay'ee cimaadhaan dandeettii dafee waa hubachuu qaba. Gaafan amma of ilaalee salaalu gaafa waa dubbisu gaafa waa miidiyaan laallee waa dhaggeeffatu kallattii adda addaatiin bittinneessee dhaggeeffata. Hiika adda addaatti kenna kan kanarraa baradha amma sarara. Kallattii dandeettii inni itti waa hubatu adda. Kana sarara waan adda ta'e sarara kanan baradha. Amalli inni gaarii qabu ajajamaadha. Nama hin jaalataa, nama hin kabajaa. Barsiisaa ofiillee hin kabajaa. Nama jabaas xiqqaas waa hunda hin kabajaa, nama hin jaalataa. Amala gaarii qaba.
mul'anni koo yookiin immoo karoorri koo akka mana barumsaatti yookiin immoo akka baha Afrikaatti yookiin immoo akka ardii Afrikaa guutuu kanatti osoo hin ta'in mul'anni koo akka guutuu addunyaa kanatti ani ta'uu kanan barbaadu dhaloota bu'aa qabeessa yookiin immoo dhaloota rakkoo uummataa kana furuu kan danda'u rakkoolee adda addaa argaa jirra. Kanaafuu nama yookiin immoo dhaloota rakkoo kana furuu danda'u ta'uun barbaada jechuudha. Dabalataanis immoo namoota rakkoo keessa jiran gargaaruu nan barbaada. Obboleessi koos sadarkaa amma jirurra sirriitti cimsee akka hojjetu gochuu nan barbaada. Maatii koos boonsoo akkasumas gammachiisuun barbaada jechuudha. Naawul mul'ata guddaa qaba. Naawul mul'ata guddaa qaba. Mul'aticha immoo durumaan ogguma dhalatuyyuu mucaan baay'ee wanni gahii ture. Gaafa keejiituu baratu osoo dhiisee kutaa tokkoffaa baratee faayidhanii ijoolleen baay'ee wanni ta'a. Osoo fakkeenyaaf amma asuma jiraannee afaanuma itti hiikkate saniin barachuu eegaleefaa kanaa ol waan baay'ee irratti eeguu dandeessa ture mucaa. Afaanitti Amaariffatti jijjiirre, Ingiliffatti jijjiirre. Amma fayyadese amma Ingiliffas Amaariffas sirriitti danda'a. Sun fayyadeera garuu wannoo isaati irratti waan tokko dhiibbaa hin qaba. Amma immoo afaan Oromootitti dhufe kun dhiibbaa kanatu jira garuu kan hundumaayyuu mucaa cabsee bahe waan ta'eef mul'ata immoo kanuma keessa taa'ee mul'ata waan laaluu qaba ture. Mul'anni isaa maalinni nama beekamaa addunyaa kana dhuguma siin jedha. Inuma godhas jedheen hawwaa nama waan haaroo addunyaa kanaaf gumaachee rakkoo dhalootaa furu. Rakkoo dhalootaa baree rakkoo dhalootaa furuu ta'a. Addunyaa kanarratti nama abdatamaaf mul'ataan ta'a. Wannoo ardii Afrikaa keessatti bichaa doon taane, Awurooppaa bichaa doon taane, bakka hundaa'uu deemee nama mul'ataa nama jijjiiramaa ta'uun hawwaa jedhee hawwaa san immoo Waaqayyoon gargaara akkasitti. Dandeettii baay'ee qaba. Waan tokko yaala mana keessatti akkuma siin jedhee sooftiweerii develooppii gochuufaa yaaleera. Waan tokko hin godhaa. Kan ammoo waanuma amma addunyaan itti jirtu hubatee kamtu dimaandii qaba jedhee isa fedhii itti horateera. Kanaaf wanni sooftiweerii tokko wanni hin jedhaa. Bakka piroogiraam gochuufaa waan tokko san irratti sa'aatii isaa dabarsaa. Waa'ummoo argee wanna hiikkatee wanni jedhu wayii waan elektirooniksii wayii keessa seenee laaluufaa barbaada. Nuyi garuu yaada isaa bittinneessuurra fedhii isa keessa jiru san irratti hundoofne akka deemu waan hawwinuu fi xiqqoo wanni goone malee bal'iseetuma waan tokko irratti deemuu barbaada. Karaa nu feenu jira, ani inni fedhus jira, akkuma carraa walirra dhufeera sanumaan akka itti fufu. Inni amma meedikaal dooktorii fa'aa ta'uu barbaada. Kana qorichoota adda addaa fa'aa wanni hojjechuu barbaada. Fedhii san qaba. Fedhii saniif immoo kan isa gumaachuu yuutuubii irratti waan tokko ilaala. Bal'inaan ilaaleera. Kana artificial intelligence fa'aadha walitti hidhuu hin danda'ama fa'aa jennee fa'aa haasofna isa fa'aa yaala. Kana immoo reefu amma wanti kun kakka'aa jira waan ta'eef qorichoota sanii walitti hidhuu wantoota sanii walitti hidhuu teekinooloojiidha walitti hidhuu. San ammuma yaalaa jira jechuudha. Sanaaf amma kaalkuleetarii maal siin jedhu dhuma san wanni jedhu akkasitti dhufe jechuudha. Of guddisaa jira. Kaalkuleetarii takka irratti agarsiise. Kaalkuleetarii wanni jedheera. Akka muuvii wayiitis wanni godheera. Nama fiiguu wayii an fakkaatu ashangulliitii godhee fiigsiseera. Sanatti agarsiise. Yeroo boqonnaa kootitti obboleessi koo waliin taphachuun jaaladha. Obboleessi koo wajjin taphachuun baay'ee na gammachiisa. Inni garuu hojirratti yoo jiraate yookiin immoo bakka biraa deemeera yoo jiraate immoo kompiitara koo banadhee sooftiweera adda addaa deeveloppiin godha. Fakkeenyaaf kaalkulaatorii uumuu danda'eera. Yeroo boqonnaa kanaafaa kan hojjedhee yeroo boqonnaa kootitti akkasumas animeeshinii daayimeeshinii 2 qaban akkasumas animeeshinii daayimeeshinii 3 qaban hojjechuu danda'eera jechuudha. Kana hojjechuu kan danda'een tokkoffaa yuutuubarraa beekumsa adda addaa nan argadha. Yuutuubiin kun immoo namoota miidhus danda'a, namoota fayyadus danda'a. Ani garuu kanan fayyadamu miidhaasa osoo hin ta'in karaa faayidaa isaa jechuudha. Kanaafuu faayidaa sana irra fayyadamee animeeshinii 2D akkasumas animeeshinii 3 daayimeeshinii qabu hojjechuu danda'eera jechuudha. Sooftiweerii ani fayyadame immoo kanaan argadha yuutuubarraa. Yuutuubarratti wantoota adda addaa nama barsiisu, chaanaalii adda addaa kan nama barsiisu jiru. Kanaafuu isaan irraa argadhe tanani
sooftiweerii kana hojjechuu danda'e animeeshinii kana hojjechuu danda'e jechuudha. Dabalataanis sooftiweerii adda addaa hojjechuu danda'ee jira. Akka fakkeenyaatti sooftiweerii kaalkuleetarii hojjechuu danda'ee jira. Sooftiweerii sanas gara weebsaayitiitti fi gara appilikeeshiniitti jijjiiruu danda'eera jechuudha. Qormaata naannoo Oromiyaa kana sirriitti irratti qophaa'an jira. Karoora baafadhee irratti hundaa'uun sirriitti qochaan jira. Kan karoorsi immoo persentaalis 100 fidudha jechuudha. Kanaafuu 100 fidee barataa baay'ee beekamaa, barataa baay'ee fakkeenya ta'u kan ofirra darbee barattoota biroo gargaaruu danda'u ta'uu barbaada jechuudha. Akkasumas mana barumsaa bultii addaan galuu barbaadani. Ani immoo maatii koo waliin mari'achaan jira ganaa. Garuu akka fedha kootti osoo mana barumsaa bultii addaan galee murtii addaa Oromiyaan galee jedhee yaada. Ijoolleen kan gochuu qaban tokkoffaa irratti sirriitti qo'achuu qabu. Akkuma ani godhu jechuudha. Inni lammaffaa irratti immoo sirriitti karoora isaan irratti hundaa'anii sirriitti qo'achuu qabu. Karoora yoon baafan yeroo qisaasessuu danda'u. Yeroo itti qo'atanis qisaasessuu waan danda'aniif sirriitti qo'achuu qabu jechuudha. Yeroo isaanii osoo hin qisaasessin. Maatiinis immoo ijoollee isaaf yeroo kennee sirriitti isaan qo'achisuu qaba. Wanti isaan hin galle hundumaa akka gaafatamaniif yeroo kennuu fi carraa kennuufuu qabu jechuudha. Kan biraan immoo akkuma maatii kiyya godhanitti of danda'anii osoo hirkatoo osoo hin ta'in of danda'anii akka jiraatan. Mana barumsaattis ta'uu danda'a dhimmoota adda addaa waliin wal qabatanii rakkinoota uumaman ofii isaaniitiif akka furan gochuu akka danda'aniif jajjabeessuu qabu jechuudha maatiin. Maatiin gahee guddaa qaba. Maatiin gahee isaanii tokkoffaadha. Maatiin nagaa yoo ta'e nageenya wanni keessatti barataa keessatti illee nagaatu uumama. Maatiin kanaafuu akkuma maatiitti maatii nagaa labsu. Kanaafuu ijoollee san irratti immoo inni dhiibbaa olaanaa qaba jechuudha. Maatii jeequmsa qabu waliin gallee maatii akkasii keessaa barataa gaariin hin bahu. Anuma akkasiitti bahaa jechaadha. Sun immoo egeree ijoollee sanii irratti dhiibbaa qaba. Kanaafi hooma nutti toluu didallee hooma dadhabnellee hunda dadhabellee amma fakkeenyaaf hojjetaa olee hunda dadhabeen jiru gaafii fudhatee dhufe ilman keessummeessa cakkanee jechaadha. Maaliif jaalala itti agarsiisuudhaaf haamilee toruudhaaf kanaafi maatiin ga'eensaa olaanaadha kaanii ol jechaadha. Tokkoffaa irratti hordoffii barbaachisa. Hordofuudha. Mana barumsaa oolanii galuu qofa osoo hin ta'in mana barumsaa gaarii bakka kaffayyaa guddaa qabutti barsiisuu qofa osoo hin taane daa'imman hordoffii barbaachisa. Jalqabuma gaafuma dhalatee kaasee hanga jabaatutti amma dhaqee maatii biraa bootti hordoffii barbaachisa. Maaliif isaan ganaa daa'imaa gaafa amma ol ba'anii of danda'anitti hordoffiin hin barbaachisa. Waan argan akka hin laallee miidiyaadhaan isaa ta'uu waan karaa hundaanuu in hordofna. Daa'imni maaliif waan argite hunda dandeettii ofitti fudhachuu qabdi. Kanaaf ani isaanii ta'uufillee akka ilaalan in hordofna waan godhan hunda in ilaalla. Hordoffii barbaachisaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa haga yoonaa kan isin daawwachaa turtan egaa qophii yeroo maatiitii egaa qophii yeroo maatiitiin guyyaa har'aa magaalaa Adaamaa mana Dooktor Fallaqaa Yuwaalashiitti argamneerra jechuudha. Egaa ijoolleen isaanii barnoota iddoo biraatti eegalan iyyuu malee isaan afaan dhalootaa mana keessatti barsiisuudhaan yeroo ammaa kana kutaa 5 kaasee illee mucaan iddoo biraatti barachaa ture afaan Oromootiin dhufee baratee barataa cimaa akka ta'e egaa maatii turratti hojjeteeti. Maatiin immoo hordoffii walirraa hin cinne ijoollee isaanii irratti gochaa akka jiranii fi darbee fakkeenyummaa gaarii maatii qabanidha jechuudha. Egaa qophii maatii keenya guyyaa har'aarraa waan guddaa akkasiin abdattan egaa abdii qabna. Kanaaf dhaloota bor biyya kana jijjiiru addunyaa kana jijjiiru horachuudhaaf maatiin bu'uura waan ta'eef maatiin ijoolleen isaanii maal baratanii eessa oolanii waan jedhamu hordofuun duukaa bu'uun egaa ijoolleen barnoota isaaniitti akka xiyyeeffannoo kennan taasisu jechuudha. Kanaaf maatiin ijoollee hordofuun dhaamsa qophii keenyaatti sagantaa kana qopheessuun kan isin faana ture. Hanga gammachuun isaa kee ogeetti kaameeraa keenya Masalachi Baabboo akkasumas immoo